bakka dogoggoreen sammuun koo kun na dhiisuu didi. Stiil rakkoo guyyaa sana uumamtiitu hardhaas anaan darara jechuudha. Anaatiin hirriba na dhoowwe jechuudha. Warroota comment jala deemtanii yaadan taane waan hin taane kennitan akka ana kana isin haa godhu. Guyyaa koo isin haa kennu. Seriously. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin biraa qabu jecha arraas waan ta'e qabadhee dhufeen jiraati. Dubbachuudhaafis xinnoo ni ulfaata. Dubbattees immoo yerootti furmaata dhabdu ni jiraata. Waan furmaata qabu irratti dubbatan yeroo baay'eedha. Dhimmi keenya kun keessattuu dhimmi koo kun xinnoo ishii ni ulfaata. Challenge isii godha. Hedduu cimaa jechuudha. Namni keenya naagala hiraaran jaallatu nama yeroo hunda dhufee rakkoo sinitti boohu kan akka hin jaallannan beekaanis bareecheeni siluma natti cimeef waanuma natti ulfaateef normaalii waan jiru kana waan inni isin biraan gagga'uuf yeroo baay'eedha. Namoonni hedduunis keessaan dhufaniiti amma maaliirra jirtaa yeroo darbe baay'ee dhiphachaa turte maal naan jedhani. Normally hanga dhibee kee mattee dawaa gaarii dawaa sirrii siitiin dhibee kan keerraa si fayyisuu hangan arganneetti dhukkubsataa dhumaati. Yeroo kamuu wanti furmaanni wayii yoo hin jiraanne jechuudha. Fakkeenya namni wayii dhukkubsatee dhibee garaa keessaati baqaqfamee bahuu qaba jedhamee gara alaatti yeroo rifariin barreeffamuuf yaa dirqama amma dhibee sana baqaqfamee firraa baasuutti. Namni kun dhibee sana keessa dhibee wal fakkaata haaluma wal fakkaata yeroo kamiyyuu jechuun na dhukkubaama jedhee himata malee wanta biraa wanti inni dubbatu kan biraan jiru jechuudha. Hanga dhibee sanarraa fayyuu danda'uutti furmaanni biraan jiraatu jechuudha. Kanaaf anis nama amma fakkeenya isinii kaase kana wajjin haala wal fakkaataa muudii wal fakkaataa keessaan jechuudha. Like waanuma furmaata jedhee lafa kaawwee hin dhabe. Wabii nama jedhamu kana otoo duraan irraa beektanii I don't know maal jedhee akka isinitti himu jechuudha. Nama yeroo tokkoof jechuudha sakandii tokkoofi gammachuun fuula isaatirraan dhabamne hin ture. Nama guyyaa tokkoof jechuudha. Guyyaa tokkoof nama gammachuun fuula isaarraan dhabamne. Nama yeroo kamuu kolfu, nama yeroo kamuu taphatu, nama akka namni itti dhufeetti nama keessummeessu wa'iin ture. Nama wajjin taphatu, nama waliin ta'u. Isa xiqqaadhaas isa guddaadhaas muudii inni barbaadu haala inni barbaadu keessatti nama keessummeessaa turedha aniin kun jechuudha. Garuu immoo addunyaan kun daandii wal fakkaatan qabdu beektu. Hin deemta gara fuulduraatti bakka sitti tolee karaan sitti miidhagee irra imaluu dandeessa ta'a. Bakka gammadaama turte. Garuu guyyaa wa'ii guyyaan akka guyyaanan intala kana pranki godhee wa'ii dhuftee fuuldura keessan dhaabbatti jechuudha. Bakka maaluma qabaan jedheeni otoon intala kana guyyaama sana prank gochuu baadhee jirate. Malli biraa hin turree karaan biraa karaan ittiin intala kana akka isheen na jaallattu prove ittiin godhu ittiin ilaalu hin turree. Jedheen uf gaafadhee yeroo dhibba yeroo kuma yeroo 50 sammuu koo kana dhukkubse hirriba dhoowwe garuu immoo deebi'ee achuma ta'a. Deebi'een achumatti kufu. Bakka ta'ee rakaa takka erga ta'eeti homaa gochuun hin danda'amu. Homaa rakkoowwan isa boodana mudachaa turan isa amma dhaanamuutti jechuudha. Ani waan inni isin ajaa'ibu maybe namoonni na beektan na beektu. Jedhee yaada namoota na hordofan keessaa warri naannoo kootti dhalattan warri wajjin guddanne jiru keessaan warri dhufanii naaf himanii like guyyaama tokko gadi ba'ee nama dukaa wal loleen beeku nama wajjin jechuudha waanuma dhala namaa jedha nama kabajuurraan kan hafe yoo miidhame suufii kiyyaa maal jechuurraan kan hafe nama deebii namaa deebisu yookaan nama dhaqee namatti harka kaasuun turre gaafa intalattii tana badii kiyyaa bakka namni waan hedduu balleessaa oolaami. Namni waan baay'ee balleessaa lubbuu namaa sin balleessaa bar dhalli namaa jechuudha. Qabeenya hamma kana jedhamne
Dogongoraan balleessaa bar hayi lubbuu namaa balleessanii sa'aatii hammaa kanatti nan dogoggoree jechaa jiru bar dogoggoraan akkas godhe jechaa jiru bar. Bakka fuula namaatti kan na baasee jaalala kanadha. Hin fedhu ture yaani rakkoo kanaa gidiraa kana baadhee fuuldura namaa dhaabadhee odeessuun barbaadu ture haasa'uun barbaadu ture. Otoo sin beekin namoonni hedduun si arrabsu otoo sin beekin maqaan taanii sin kennu maqaan taanii taappeellaan taanii wayii sitti maxxansu nama akkasiin ture. Seriously. Warroota comment jala deemtanii yaadan taanii waan hin taane kennitan akka ana kana isin haa godhu guyyaa koo isin haa kennu. Seriously. Bakka jaallatee miti namni kan dubbatu jaallatee miti namni kan bo'u ilmoon dhiiraa koo yoo gamteef malee waan isatti ulfaateedha malee ba'aa dugda isa kuteedha malee ba'aa hiikoo isaaf dhabdeedha malee waan furmaata dhabeef rakkoo furmaata jedhee lafa kaa'uu fi dadhabee baasee sitti mata malee akkasitti naasa'u akkasitti immoo dhufee boo'ichis iccitiin dhiiraas golaa olitti yeroo baay'ee golaa olitti waan isarra caalteetu golaa gadiitti ta'a malee. Bifa kanaanii social mediaatti bahee mul'ata waan caale waan jabaate wahiitu dhiira jabaa jilbiffachisa malee wabiin nama kanan turre normaali. Nami na beeku na beekaa jechuudha. Bakka kolfuun ala taphachuun ala nama hiraaraa akkasii guyyaa tokko hin arkaa jireenya koo irratti waan akkasii na mudataa jedhee nama yaanni keessummeessu nama jedhee firraa faccisaa ture. Waggaa 6 baadhee bar waggaa 6 jechuudha. Ergasiinuu social mediaatti fideen anis seenaa koo social mediaatti fidee malee waanuma jabaateetu anaan na bochise malee dhiira akkasumaan sa'aa 24 social media kanarraa iyyitu miti silaa laftiitti iyyan asiin turre. Laftiitti iyyan jechuudha. Akkuma eenyuutu TikTok irra taa'ee booheen miidiyaa kamirrattuu dhiyaadhee otoo waan biraatiif ta'e, otoo maallaqaaf ta'e, otoo maaliif ta'e, gargaarsa addaa'uuti wayii otoo barbaade. Silaa akkuma warra kaaniin dhaqeen TikTok irraa halkan guutuu ijaa san booda bakka waan barbaachisu nan argadha, attentionii barbaachisu nan argadha isa booda maqaa isaanii dha'uun barbaadu akkuma warri kaan amma ta'an kana ta'uu nan danda'a ture jechuudha. Ta'uudhaafis waan na dhorkuun jiru jechuudha. Na akkasitti akkanaa hubattaniin barbaada waan manatti cimeef jechuudha. Kanaafi waan malee miti baay'isuu kaniin har'aa waa'ee kanarraa dubbachuu barbaadeesi waan malee miti sababaanii jechuudha sababaan qaba. Erga Ayyuu fi Saayid waan kanatti seenan irraa qabee hanga silaa kaleessa galgalaatti bilbila ta'etu narratti bilbilama. Shamaradha. Gaatii erguma Ayyuu fi Saayidoon dhimma kanatti seenan irraa eegalee nama irra deddeebiidhaan bilbilaan hafuura na kutuutu jira. Irraa kaasee hin beeku bilbilli baay'ee waan bilbilamuuf jechuudha. Namoonni tokko tokko sagalee namaa waraabatanii social media irratti gadhiifatu. Otoo siiniin iyyamsiisin akka barbaadan godhu. Video kee fudhatanii maal godhu? Suura kan kee fudhatanii akka barbaadanitti dhimma bahu. So waan akkasii ta'innaa jedheeni nama kana bilbila irraa kaasaan turre. Gaafa ta'e qofa kaaseenii sagalee shamaraadhaa hedduu akka na barbaaddu humnaa ol akka na barbaaddu naaf himte. Darbeeni isaafis akka biizii ta'een hubachiise kanatti hin tolle. Hojiidhaan akka qabamee jiru isaan shamaruma waan jedhamuttu yeroo kanatti dhiyaachuu akka hin barbaanne yaada kana lafa kaa'eefii ture isheedhaaf jechuudha. Ani tarii jireenya namaa diignaa laata oduu isirraa fidde anaayyimamaan ture. Tarii ammas jireenya namaa diignaa waan hin taane natti dubbattee anis aariidhaan waa wa'ii jedhee jireenyi namaa badinnaa waan jedhu irraa dheeffaan ture yeroo baay'ee jechuudha. Amma tekstii dheeraa wa'ii naa barreessite. Waan kana dubbisee callisuu irra jedheeni meeqaamumaan argeeni waan isiin jettu, waan isiin feetu, waan keessi isiidhaa barbaadu dhageeffachuu kajeele, dhageeffachuu fedhe. Wayya jedhee mayyaada. Kaameraas qopheesseeni mee fuulduruma keessanitti waan isiin feetu waan natti muudhaa kajeelte namoonni tokko tokko yeroo baay'ee waan siina'an fakkaatanii
waan jireenya kan keetitti waan haaraa wa'ii fidan fakkaatanii jireenya kan kee waan jijjiiran fakkaatanii isaati fuulduratti deemtu duubatti si harkaa deebisuu fedhu tarii akkasiis ta'innaa laata yookaan waan jedheen baay'ee madhibbachaa ture murteessuudhaafis nan rakkadhe aniyyuu otoo homaan dhagahin otoo gurratti homaan dhagahin otoo homaan beekin akkana jechuunis ni ulfaata. Kanaafi tolas yaa ta'uu gaarii mee isimarraa otoo dhagahee qaamaan otoo argadhee itti dubbadhee jedhee hedduu namaatti ulfaata. Dubbisuudhaaf ija kiyyaa amanuu hin dadhabe jechuudha. Waan isiin naa barreessite kana. Ammas itti dubbachuun barbaadu. Baay'ee waan safuu cabseedha. Kana jettee waan dubbachuu hin dandeette. Dubbiin ikkoo yoo karaa qabaatte yoo funyaan qabatte irraa haasa'e karaa yoo qabaatte jechuudha. Waan mataa miila dhabe wayiidha kan isiin naa barreessite mee nan bilbilaafi isimarraa dhageenya bilbileefin isin dhageessame waan